بسم الله kuma soddoma fuudhettuma callisee mana cufateta yalla بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله وان كان يادان توري خرورة لمن كايده aishi يا رب maatii too haadha manaa tootanallee nagaa naayekee ilmaan nagam machiisi soomana kana duratti yoo danda'ame umraa soomana kana achitti na soomansiisi maasiyaa baay'een qaba iddoo bareedduu iddoo barnootaa iddoo qaraatii sanitti na deebisii jedheetan achi dhaqeetan rabboom akka zambii niyyaati waan duyyallee miti wallaahi akka rabbii zambii tiyyaa fi xiqqeenya kiyyaa fi dogongora koo akka irra naa kutee isii wajjin deemuu fee taate umraa gaashiin gaaya soomana asitti naafi qamuun malti waan ta'eef naa da'uudhaan malti waan ta'eef yoo rabbi carraa na tolche yeroo itti aanu deebi'a yoo rabbiin kaa riskii natti cabsu taate ammaa siyaati yaate hedduun natti asli kiyya wanta na godhaa jira yeroon hojiin gaarii dabarsiisaa waggaa lamaan immoo tanarratti barsiisaa ture hatta injira namni ati itti laffaatee barsiiftu bakka xiqqeenyaa siin hin fedhu hedduu itti dhagama jechuudha. Anamma bakka sana akka rabbiin nageessuun barbaada. Akkuma ati nageessuudhaan muratte kanatti Ahmad Colullee tiqeeqii jannataa Rabbi subhaanahu wa ta'ala kan ittiin seentu paaspoortii jannataa paaspoortii sii baase birrii paaspoortii Rabbi gartee paaspoortii jannataa kan ittiin seentu addunyaatti Rabbi si haa muru. Tiqeeqii hisaabiin gaafiidhaan malatti بسم الله الرحمن الرحيم ربي هذا مرادك يا ربي سياقوت والله كلمة ديوان جئ والله أو ربي هذا مرادك يا ربي سياقوت وليس يا أسبات الله ربي أكنيات تيتي أكجمتشو أكأتفيت أكتحوت ربي سيفهاتو وانت خيسان ربي هذا مراد ربي سياقوت وان جرين بير فالفرد أنا بجلتوما جمعنا ما أك ربي بك دراني سنيت يا أبو بيتان اللين أسليقي يا ركنوا ما ملا شمورين تتقطع تقومتوني وما سوق الداتي بيتا دبينو مو سلاون انه لايفي سينا شباب بياني ساعات اللي دم افريقيا سد ديفين كنو تري ميزاني ميزان نما قران ميزان بيتشان aishi شامر قران بير قراني ما شاء الله قلمي قد سرقي نمو سرقي شريعات نشيدات سير كايتين سينم Andaan si jedhee dhufee bari faateen Dubaay dhuftiire bakka lama dhiitaa bara ما في مشكلة انت تيجي بربانا جد gamaa gamanatti addaan kutaa warra shari'aa gamana baasa warra barbaadu gamana baasa haala gadi fadhiisan bu'eetiin ol deebi'a Ustaaz Bayaanii birrii galcheefi. عمو ما قالش ده Yoomi qofa. ابو والله هم بس هذاتي والله بالله ويتاتما برود يماج باباتو ندجن Ganama اصلين غيرهم بيكو انفورميشن اغان كم باسبورت Sokkaan kuma soddomii shan asli irraan beeku wallahi. اصلين انفورميشن اغان كم سيتو تدبل اصلي Kuma soddoma. wallaahi kuma 35 sokkaa. Soddoma waan nama beela miti nyaata. ايسا حملت عملت سكريس Maali 25 sorry 25. 35 ni dhugu. ما اتي دكتور وانت اتي Waan dallaa nyaatani wallahi 25 yaad shokkaayin wallahi. guyyaa sadii dura hin baafne dhabdara ورا كايرو ديمو وكاكوما دي دم شاني ورا كايرو ديمو كاسم بيتن دراني ورا دبي في اي بلان اي كوما صدما بطما 25. Al shokkaayin nyaatani 25. اهلا وسهلا ريدي ادم jirta naasir منغستي جرت ابو شيخ روبي دبي دو فدغيت برينما Maali bulti kaliifaa gubbaan baasin haala birrii kuma dhibba sadii Sargi. baatan dhabdanii. سارجي هذا سارجي لا وربا الله وسهلا كنو لا على كباين كنا له فنيرا منستيرو تبچ اسغوت كنو ها Dubbii maa jedhina. دبي ما كنا على كباين امرنيام بكم دكتور ajjeeftanii Hammee malee balii kundiyoo kana mataa kufe. بابا قال ولا ما انتو ريغا نما اجندا نو غدتا بوله جدا ان اللي رفعت بيت اصلي كان الربا كاي وان سرجي دلغو اجندا نو غدتا دغو يا Kana yoo khayrii dalagaan sharritti jijjiiranii viidiyoon hin jira waan ta'eef irra deebi'aa dhageeffatu Nasrimma. Rakkoon nama namatti himu qabatanii fiiguu bar. اما ركو مالي بيتا بابا دوغا ما ناس لي مالتو جرا سفكا دم نمني كينا نم نندو بيتا واهن ديو جنجل شبكيه بيتشا يادا دان ميموري سمو سانيتي اكا يادو بربادا 8 GB yaadana. اما شيخ روبي مو ارادا
dhugaa dubbatu doktoraas lilleen araada amma faaraan eenyu beeyta warra waan xixiqqishu garuma lolaatitti yeroo hunda garuma wallaaf deetitti DJ ara wada nashida qayyadu sheekan jettani qabuudha yeroo tokko sheeka osoo hin taane sargitu shari'aadha jedhu kanaaf warra waan xixiqqishu beeyta dhiibanii gara biraatti jijjiiruu barbaadan viidiyoo amma sheekaa rooba edda waraabesan baabaadhaan naa waraabii maxxansiisatu jedheen ofii isaatii waraabii asli na argu jedhee viidiyoo san jecha maaliif yoo san anin taara gizee amma asli nasriin gad jedhee taa'e san an sa'aatii 48 akkas jala hin rafne hirriba gahaan qabu si galee dadhabee taa'aa ture malee viizaa waan hin baasneef saalfatee taa'aa ture tasabtuure asli ante ሰው ለማሳመን ዋን አስሊን ፈጠረ ያሶበር ነም አመንሲሱ ነስሪ yoo san dispoosal asli gaddee taa'aa ture gizee ambee argame Fajaa ture duratti waan hin dhaasu. Onatti kono eeshi kuno birri kabaate kabiraati maarre. Tikeetti baase kaa viizaa miti viizaa na baase Confidence qabu by the way. Atumaanu ani qorata yakkaa ture hin beeka. Amma waan irratti Habibi no unkaan amma full sponsor taane ande kan nasilleneste asli saa kana keessa jecha Dubai keessatti sinis kan nasolli saa kana keessa Habibi Dubai keessatti unkaan viizaa san takkitti baasuufu torban tokko ammisa wakin irbaata irraa qannaseeti si galee unkaan keegaaroo beebi banamee fi banamlee tiraay gochuuf fidde hanga yeroo dhugamu ta'u. Check my candulesos. የሚቀኛ ወሬ ነው እሱ Candulesos. አራ yeroo kamiyyuu nu banama jedhi du'aa qabna Check mic. wallahi billahi sheek haroobe la Dubai dimqat no dhugaa sitti ma garuu baguma anaaf sillee gaafa duraa rabbi waliin nu fidee akkas jennee isaa rabbisan godha atillee gaafa duraa dhugaa walitti himuudhaaf caanaati goota inni yukaan fide dhugaa dubbatuuf you have to credit dhugaa dubbatuuf jecha Amma rakkoo maali ta'ama rakkoo nama sheekaa maalinni ammeenyatti wate amma ani beekanu dhooge malee jechuudha viidiyoo dhageeffadhee ture inda niqat akka waan nan beeyne tokko akka waan takka waa takka toletti dhooge tokko gizee akkasitti disrespect nama guddaa doktora illee jedhanii maqaa akkanaa hin kenname an takka doktora naan jedheen beeku garuu namni asii naan jechuun sarra turu adeemsa. nu amma fakkeenya feesbuuka kan kee asladdiin ka jedhu an doktor ka jedhu tilaxafee wannaa jedhame wallahi sheekaalleen ወይ ንቀት አስቦ ወይ ክፉ አስቦ አይደለም ጀስት ለጫወታ ድምቀት ነው ሲገለ አናረም ደም ምናምን ቆሰባ አመሰኒ ነሞተ ቤታ ገራው ፊ በርባደኒ ነሞፉ በርባደን ትጅር ዋኑ ፊ በርባደ ወይ አጀንዳ ከበርባደኒ አንዱ ሌሶስ የጋሮ ቤለ አደለ ፍዴ አደለ ሙሐመድ በያን ለፍዴ ወንት ነው ደበለ ሞንተ አንዱ ሌሶስ የመጨረሻ መራባ አናም ፈከኝ ፋሚሊ ቀባ ujoollee maatii biyyaa qaba si galee haadha abbaa jaraayoon ergisiisan baay'ee fayyadaan atillee ujoollee teetiyoota biyya jirtu ergite si fayyada garuu just wama argannuuf wama qabnurraa waan gaarii namaa ooltee nama fayyaddee warri maayikii illee gurguran durushee anamma maatii kiyyalleen qarqaara jedhe garuu Check my candulesos. Namichi rakkoo biraa qaba maartichi kabalaa si dhagaamaasa Check my candulesos. maayikii ante maayikii makiyyaan nagee kan jedhe takkitti bichaa jedhalaan anamma walumaa galatti birrii sheekaa roobeetiin baasisan caalii gammachuu sheekaa roobe yoo burji kaliifaa gubbaa ol ba'utu Check my candulesos. Candulesos. ani ይህ የሙከራ ድምፅ ነው። በቃ ተሞክሮ አላውቅም በለው የገከታ አይደለም ኤራ ቼክ ማይክ ቼክ አንድ ሁለት ሶስት ሃይ አንድ ሁለት ሶስት ተሞክሮ ተማ ሰራ በቃ አለቀ ሙሽራ ነገር ጉዳት የሪ እንደ ማይኪንግ ጀመቶ ኮኮረማ ምን ሸነ ጋይስ ምን አይነት ነው አላ ወንቱ እንደ አዲስ ይደንሳ ዱባይ ከረደምኔ ካኔ በጣበጥ ነው ሬዲ አንጎ ደጄ ታም ባርቲፍ ነው አንለ ዶክተር እኔ ማስመተነ ባርሲሳ ጀራ ወይ ዶክተር ጊ ቆላተኔ ለፉዳኔ ዱባዱ አማላበተ ዱባዱ ዳበተ ነድሩ amma dhaabateera jedhi waan haasoftanaasaa abaabaayee ergaa qabaate haasa'u ቼክ ማይክ አንድ ሁለት ሶስት አንድ ሁለት ሶስት ይህ የሙከራ ድምፅ ነው። አሪያሞ ጋር ዶክተር ጀሪ ጎና ቼክ ማይክ ቼክ ቼክ ማይክ አንድ ሁለት ሶስት baay'ee hojjettoonni eetirii maltiimiidiyaa oduu waan qoosaaf waan tirki mirkee osoo hin taane hojiirra hagam akka xiyyeeffatan siigalee
boosa isaaniillee yoo ta'e sa'aatiin hojii ta'uu agarsiisa. Ramadaan yabaa ol nuuf godhanyaan keenya akka as jala qaba. Ramadaan nu galuu qaba. Nasri mee boosa qaba. Onni 1 minute bicha. 1 minute wallahi. Ramadaan yabaa ol nu galu. Ela asli ale dhaamsi ani qabu yoo jiraate so ameenyumaa dhooyii jiraate osoo Doctor aguma sagalee alii tokko lama sadii haala saniin ka dubbatamu taate kamaanin badayyaa amma hin dandare wallahi dhugaa rabbii sitti ma tokko lama sadii sa'aatii sanitti viidiyoo kan namni waraabu kana viidiyoo san waraabuu ka danda'e immoo Doktor Asli kun ola. Ama galchera birri. Andu lesus. Birri me ko do wati ngare. Andu lesus. Galche jira. Baka de passporti baafadhu. Allahu akbar. Ahmad lul haddun agalatomi. Wallahi waanin jedun be Rabbi zambi. Ahmadiki ya Rabbi si amil ke. Thank you so much. Rufat. Baka deemte kabarana umra goote hiriyaa ke tinkitofte. Galata kenna dagatame malee isallee numatutti fuudhee umraa fajjillee ispoonsara ta'ee fi geessee akka soodareen bahutti. Tanallee ani tarkaanfii Sheekaa Roobee keessatti tokko bakkeen ani fayyaa irraa hin qabne hin jiru. Garuu namichatti waan rabbiin akkasii moo jalkanii guyyaan haarati. Doctor yaaduma amma daqiiqaa takkatti yoo hin haakne ta'an bu'aa bakka asirra. Amma yaada miti dhiisi namoota gurguddaa yaada bareedaa yoo ta'e rakkoon qabu. Yaadni Kenni bannaa ta'a. Nasri hedduu galatoomii ani baay'ee si kabajaa baay'ee si jaaladhallee yeroo ammaatti dubbataa jettan namoota baay'eetu gara baay'eetti fudhate malee aniifatillee cubbuu hin qabnu innillee cubbuu hin qabnu Sheekaa Roobeellee araadaadha jedhaatti garuu araadinnatii dhugaa araadaa ta'e asliin araadinnatii kana aslima isallee kafide bakka san adhallee Nasri illee miti kafide bakka san Doktor Asliitu fide kana ifaa galaadha akkanumatti itti bahuu haa baatullee haa waan barbaade hojjechuu baatullee Asliitu fide. Durallee sababa kan ta'e asliidha namni ka beekuu qabu ammallee lammaffatti immoo asliin chaalenjii isaaf qopheesse galatoofamuu qaballee nuti kan waraana banneefillee maaliif yoo jenne xiqqoo bakka inni itti maqaa doktoraa sanitti jedheeti miliyoona baay'eetu waamaan waan ta'eef yoo isaanillee isa rakkoon qabu kabajaa qabnallee bakka akkanaa kanatti duu maanoo tana eeggatanii gaariidha. Doktor Asliin sheebaanii osoo hin taane itti dabalanii nama diddamallee fiduu danda'atillee fiduu dandeetta. Nuti isin lachuu isin jaalannala adda isin qooduun barbaannu miidiyaa kanarra garuu bakka akkasisanitti maanoo tuqansan irratti ammoo xiqqoo osoo dhoogtanii barbaachisaadha. Isaanillee jaalannaa Urji Khaliifaa irratti illee arguu feenallee inni biraa ammoo jiraate waadaa gaaf duraa waliigaltan keessatti akkatti carraa takkatti bichaa waadaa gaafa duraa waliigaltan keessatti ani Urji Khaliifaa korsiisee si agarsiisaa jetti ani jette. Amma ammootu viidiyoo kalee waraabde keessatti ammoo finnee jirra nama haganaan finneerraa jette bakka finneerraa fi bakka ani hin fidaa jette san irratti waadaan sun cabe waan ta'eef amma ammootu Doktor Asli Matu Sheekaa biraa fiduu qaba biyyarraa Nasrii kophaa. Sheekaa biraa fiduu qabda malee amma Doktor Asli Matu jedha. Bravo jeekna Nasriin irra deebi'ee Sheekaa biraa fiduu qaba. Amma bayaan carraa naa kenna. Anamma ila. Gizeen jirtutti nama tokko miti kudhan illee finne dhugaa isinitti ba amma iqaan hin jiru walki jibuun barbaachisu iqaan hin jiru digalee Sheekaa Roobeeti miti caammaa Sheekaa Roobeetu fiduufu kabbaadii ture amma haalli qaybatamaan Dubaay keessa jiru garuu banamne Dubaay Nasrii haalli hin jiru haalli kabbaadiidha Doktor haalli nuuroo Dubaay caanne aleeno digalee kanaaf gizeen jirtutti maal akka hojjennu nullee of beekna anamma kijibee annama kudhanuu fiduu hin danda'a shanuu fiduu hin danda'a zarraaf jechuun barbaadu gaafuma Doktor walii gallu sanuu haalli xuruu ture. Amma haalli sirrii miti bakka ambiiza baasee namni biraa tikkeetti mureef waannaa babaaleen babooleen bitaa yaabbattee mirgaa yaabbattee walgeettiin qora. Sheekaa Roobee Dubaay darsuudhaan borgara inshaallah Khaliifaa gubbaan baya kanarraa fi dammoo ajandaa xixiqqishuu akkanaa kana deemuu hin danda'an. Nasrii amma araadaa walirraa taana dhugaadha karaa Dubaay kun illee qilleensi badee waan gurbattiin tokkummaa humnaa sun warra Dubaay goote milikuu Oromoon goone beektaa. Qilleensi Dubaay badeera. Amma anillee jechuun torbaanuma darbe baatii darbe nama umraa geesse. Kalee malee dheengaddaa namarraa kafale hajji 755 kafale ani 740 waa wajji wajji. Hin jedhe. Amma osoo araadaa walirraa taanee eegaatillee achi dagafti godhan ani hiriyyaan qabu. Biyya kanatti warra eebbisanii jiru namni harka walirraan kaayatu.
dagaaf na gootanii kun amma waan paaspoortii arganne maamma bayaan illee walumaan guurree akkuma kan ta'illee rakkataadha biyya baqaa jira yoo waliin finnoo walii yaadne wal dhiibuu dhiifne eega walii yaaduu. Fili yaada gaariidhaan illee akkasuma jechuu barbaada. Buna wallaahi nama kuma dhibba afurii nama sheekat irraan galchee nama guddaa nama Oromoo hundi beeku. Waan nama goote maqaa ta'uu barbaada. Akkam jettaree? Amma wallahi doktor. Ana abbaan barbaade yoo si gargaare ana amma waa tokko as bira abbaan barbaade Dubaay keessaa ta'e Kaayiroo keessaa ta'e waan bakka barbaade ta'e namni fedhe yoo si gargaare si fide kanoo an hayyamamaadha gara kiyyaa. Wanti guddaan anumaafati qaaba duraa sayyaada san asaslee sheekaa roobe Dubaay ejjatuun wallaahi namni haaside yoo taate malee nama miskiina biyya keessa jiraatu san sheeticha san attan shakli isaa yoo laaltu yoo garaa si nyaata akkanumas zaatuma isaa kanaa yoo laalte jecha si galee kanaaf abbaan barbaade si gargaaree yoo fide kinoo an amma hayyamamaadha gara kiyyaa Dubaay keessaa ta'e bakka fedhe keessaa ta'e ofii na gargaaree yoo jette garuu alchilim maaliif kaaqime balaayinu garuu ana waan hin ta'in ala namni fedhoo si gargaarate garuu ana hayyamamaadha gara kiyyaa kinoo wanti guddaan Sheek Muhammad Bayaan bicha ati meeshiin goote isa fidachuun iyyuu wallahi nama aqli qabu hin gammachiisa. Sheek Muhammad Bayaan Ramadaana keessa guyyaa tokkollee maan taane achi soomuu qaba inni waada. Bakka kanaafiyyuu namni kamiyyuu namni Dr. Aslii gargaartanii akkuma amma inni paaspoortii baasee dhee ama culullee harkaaf harka akkuma 30 galchi kana namni gargaartanii Muhammad Bayaan fiduu barbaadan Dr. Aslii gargaaraani. Waan dandeessaniin gargaaraanii Muhammad Bayaan yeroo gabaabaa keessatti umraa akka dhufu godha. Lullee waan dandeenye sheekaa roobee bashannansiisnee akkuma kabajaan dhufe maqaa kennallee eegannee kabajaan galchuuf iyyaanna. Kabaan gara biraa ammoo namni ashmuriin nama tuqee nama miidhullee namni nama cabsuu barbaadullee namni maqaa ofii tultee maqaa namaa xureessuu barbaadullee jiru. Ani ispeeshaalii unkaan gaafa namaa waliin nagaa qabu miti gaafa namaa waliin zannii qabu yoo callisuu filadha yeroo baay'ee. Kanaaf warri ganamarraa kaasanii laayivii banattanii warri Dubaay keessa jirtanillee warri biyya biraa jirtanillee akka waan nuti yookiin aslii xiqqeessineetitti sheekaa roobee aslii xiqqeessineetitti haasaa turtan dogongora akkaataatti wantan dogongora maaliif namni miimoorii jiibii lamaa qabu jiibii afurii yaaduu hin danda'u yookiin ammoo alasli wallolullee nurra yookiin jaalatu yookiin nama kanaa yaaduu dhabuu dandeessan dhugaa dubbatu namni nama fakkeesse hundi nama jaalata yookiin namaa yaada jechuudha miti walumaa galatti nuti chaalenjii kana goonee gama asliitiinillee gama kennaallee nama gargaaruudha malee kaayyoon kennaa wal dhiibuu wal dhabuu wal arrabsu wal xiqqeessuudha miti waan akkanaa keessallee galuullee barbaadu alaa kulli haalittu sargi mucaa amma Dubaay jiru kana Muhammad Bayaanii Furjii Muhammad Qaasimii Furjii irraa hin hafina kottaa nu bira argama Dr. Atillee Galatoomii ulfaadhu anamas ispiikari na jeeqaara waan ta'eef gabbu'a walumaa galatti Muhammad Bayaanii yeroo gabaabaa keessa akka dhufu yoo waan bara jiraatu anillee waan humna kiyyaatti si waliin jirachuu barbaada. Osoo Nasriin hin bu'in anillee yaada takka qaba. Waa'ee Dubaay kanarratti ilaalchisee waraanni tokko yoo achi socho'u beektaa biyyi umratti roqomsa Dr. Aslii yoo achi dubbataa turanii waa'ee Nasrii yoo dubbataa turanii baay'ee roqomsaa turre maaliifi akka waraana isaatitti nullee waraana Nasrii aanoleeti kanaaf waraana Asliitillee yoo jidduu lamaaniiti ammoo waraanni ka'u ammoo gara itti damnu dhabne jidduu kanarra rakkataa turre kanaaf amma kun asila kama hagana walitti deebitanii haasoftan nu baay'ee lubbuun nu dhaataa turte baay'een jala deemnee haasaa turre isin galee kana waan ta'eef warra Dubaay warroota paantii miira keessa seenee Dr. Asliillee warroonni paantii eebbisan nuun jedhe waan kana akkamiin laaltanii walitti bu'een illee oomo walitti illee bu'ee Nasriidha malee warroota kaanii miti nu dalagannee dalagataarraa akkana xiqqeessanii akkana haasa'uu kana hoo maal jettanii waan galaana nyaatte akka yaada kiyyaatti waan galaana nyaatte warra fakkeenya mana paantii garaan illee qabate. Targii deemu Ramadaan targii deemu targii Nasriillee targii jira deema caffara keessa wada caffara Ustaada. Abo amma turule kuma soddoma dikene video barate do ayin gotu. Abo waanin jedhu wallaalee riyaa. Deemte bakka barate harama rabbii jala jirta. Afman gotu ergat.
Aye, ifa marfuan imkani. TikTok inti ada bari si baka galche. Iran kaza pa. Iran kaza gitu nih gitu ras. Nara kau di. Nama kayak me. Doa gorif me. Bismillah. Masuk dua bulan tu macam tu mana cuba deta. Yalla. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallah wan kana yadan tore kharora lamang kayadde. Aishi. Ya Rabbi. Mati to ada mana to tanalle naga nayi fi ilman naga majisi so mana kana turat yo dandame umra so mana kana achitti ne so man sisi masiya bayin qaba iddo bareddu iddo barnota iddo qarati sanitti nade bisi jedhetan achi dhaqeetan rabbum akka zambi niyyati yawan duyalle miti wallahi akka rabbi zambiti yafi qeenya kiyyafi dogongoro ko akka irrana kute Isi wajji deemu feetaate umraa. Gaashiin gaayaa soomana asitti naafi qamuun malti waan ta'eef naa da'uudhaan malti waan ta'eef yoo rabbi carraa na tolche yeroo itti aanu deebi'a yoo rabbiin kaa riskii natti cabsu taate ammaas yaati yaate hedduun natti aslii kiyya wanta na godhaa jira yeroon hojiin gaarii dabarsiisaa waggaa laman immoo tanarratti barsiisaa ture. Hatta injiraga namni ati itti laffaatee barsiiftu bakka xiqqeenyaa siin hin fedhu hedduu itti dhagahama jechuudha. Anamma bakka sana akka rabbiin nageessuun barbaada. Akkuma ati nageessuudhaan muratte kanatti Ahmad Colullee tiqeeqii jannataa Rabbi subhaanahu wa ta'ala kan ittiin seentu. Paaspoortii jannataa paaspoortii sii baase birrii paaspoortii. Rabbi gartee paaspoortii jannataa kan ittiin seentu addunumatti Rabbi si haa muru. بخير حساب جافي ملت بسم الله الرحمن الرحيم ربي هذا مرادك يا ربي سياقوت والله كلمة ديوان جئ والله أو ربي هذا مرادك يا ربي سياقوت وليس قيا أسبات الله ربي أكنيات تيتي أكا جمتشو أكا أتفيت أكا تحوت ربي سيف هاتو وانت خيسا ربي هذا مراد ربي سنهاقوت وان جرين بيرو فالفاد أنا في جلتوما جمنمانو أكا ربين بكا دراني سنيتت يا بو بيتان اللين أسليقي ركنماتي تو حتى جيم موان جام خناتي تو رتي نقبسي سمالي أنا ويلين جالدو جيم خنا اللي يا ربي جرا خنا تول جتاتي يا بو أكما ميدو ما خنا الرأي اللي أرجلو دي قوماتي تو فبراير بيجات توكو دي جالا مفا سنبتا بودادا warri rabbi isin laafise akka achirratti illee argamtanii please akkan diin bakka iddoo diin itti illee deebi'u soomanaat addiyaataa jedha ammoo haati mana kiyyaa geessu hulumata akka kanin qorqoorroo haddulumata akka irraa fi tadda yoo rabbi carraa na tolchee achirratti na argaman isin jedha rabbi achillee na haa geessu idduma bareedisa rabbi na haa geessu ulfaadhaa jaalatooma asli waan hin jedhuun qabu. Membarii taa'an kuma shanii as jedhee taa'an faamili. Dhugaa dubbachuu taanani na faamili dhageeffadha namni kuma shanii as jirtan kun loomii shantamaa nama shantamaa geedhaa nama tokko ba'a. Ani walaa osoo akka duraanii taate jechuun amma fedha keessan yoo ta'e malee cinqii miti. Namoonni akka carraa ta'ee asli kophaan miidhamini si gargaaraa warri jettan yoo jiraatani Ustaaz Maammadi ergaatiniin risiitii naa ergaa 5,000 10,000 1,250 xiqqoodha isin xiqqoodha. Ani immoo kalee malee dheeggadda namarraa hajji kafal yoo barbaadan risiitii isin agarsiisuu danda'a ebaluuf jechuun barbaadu hin barbaadu waan baay'ee hin dubbadhu hangilee akkan ijoolleen funyaan qabne dubbadha malee hin dubbadhu. Baatii matarte keessa kunoo ka hikmaan faanti biiftuun faanti beekan nama geesse isinii galee miti. Baatii tarte keessa faadarii geesse baatii achaantu keessa isinii galee kanuma akka carraa ta'ee ani kaleessa malee dheengadda wallah birrii 745 kafale kalee malee dheengadda guyyaa sadii bulle akka carraa ta'ee namni na gargaartan yoo jiraattanii Shee Maammad kunoo kana fooloo godhaa 5,000 10,000 waan dandeettan irratti darbaa osoo 5,000 malee daggafna irraa gootanii 1,100 irratti dabalaa fi hajjiini birrii 150. Ka paaspoortii Ahmad nu ergeera rabbi irraa haa jaalatu fiizaa paaspoortii jaalata rabbi haa baasuu fi Maammad Bayaan Ramadaana torbaan tokko achitti soomuu qaba allaqe. Way kurnan awwalaa way kurnan jiddu galeessaa way kurnan aakiraa itti qumminan naar jechuudha. Kurnan sadiin keessaa Maammad Ramadaan
بإذن الله الكريم دعائي هاغورتو أجت سومي توبتو قب دعاء ربي قرر راجراران فكذا مت والله أتموتو شيخ أكاونتي نساو أصلا أكاونتي كيمة بري هو يتين كم أيوة بري ترجعين ليركوا إنا ربي تدا برباد هم بري أرى زير كريتين كم أتى هم بري كم وكثره شيخ والله بري هجي هدوم ما بري عمره. أكاونتي نتاعي ممكن أكاونتي كيمة قالوا بربادين ليش مرة أكاونتي كيمة ما بيان بريسي أمت بريس زلت بريس عافي أستاذ مبوين أفعلني ما إنجي سرومتيرا أكرومتي بيكي إنجي بكا ديمت برا دسكي يورب برادات ديمت يا ما أنتم أنا كيف تقولتها أتو فجأة إيسا كيري مانيتي ليلة القدر ما بيان ما أنتم أنا كيف تقولتها رمضان ليلة القدر ليلة القدر كنا بورو إندي ماني مال ده يرانا القدر رئيس شيخ مالتا الدكتور ليلة القدر نانية تمفها كتابه. Thank you so much. Thank you, Daziki. Thank you. مبوين محمد Account ke hamalu محمد يجي مبوين وانت جرا هذا دندن سبرة جرا أكاونتي كيسن ساعة كوتا جي همت دو مبوين Sagale urkat kamame. Oke, komataka Kumataka kama down together. Kumataka. didamija Dida mija. torbatami saddeet Torbata misadde. afurtami shan Afurta mishan. kudha saddeetja Kura saddeja. Mama bayan. إلى ديبي deebi'a. takka Kumataka. didamija Dida mija. torbatami saddeet Torbata misadde. afurtami shan Afurta mishan. kudha saddeetja Kura saddeja. Mama bayan. Warri arra ergitanii hundi keessan amma risiitiin haa ergaa inboxii dhaqee ilaala. Hundi keessan walitti dammaree risiitii keessanitti dammaree ka'ee waan hafe ergaa fi yoo inni boru ibtaan keessa haajaa biraatiif irra sadan ilaallatu. Waan arra ani wallahi passport manu nabana wallahi baro khoriyo nanje jittan inkora wallahi ya asli wallahi ani niyya la rabbin kuni namni rabbi raddi irkate waan dabi waan qabu niyya baditi ya tafi niyya da doctor asli please inda ita social media hanna ratti nana ma waan gari barsiisa ture waa heddulle hayye jecha ture bakka xiqqeenya kana rakkan qabu fi waan kanani jenni jedde qeerroo. barbaadaniin asitti umraa isa geessu waan isa barbaachise haa godhu mallaqallee amma barbaadasiin dabarsaa nin gargaaraan illee asitti suudii keessatti waan inni barbaade jira waan ta'eef. Achitti simannaa. Waan inni barbaade bakiinaan bakka inni barbaade isa geessu. Simannallee ka dirree xiyyaara dhayxanii fuutan si sheekka maali maali dayyoo sheekka guddaa kana buuleessa kanan simanne. Allahu akbar nama simatullee dhageeffadhu akkaawuntii kuma tokko haatuma qabadhu kuma tokko 26 78 45 10